yeroo dheeraadhaaf dhukaasni akka ture dubbate. ደብረ ብርሃን ላይ የነበረው ነገር ምን መሰለሽ ከትናንት ጀምሮ የልዩ ኃይሉን ወደ ፌደራል ፖሊስ መዋቅር ወንቲ ደብረ ብርሃን keessa ture maal seete kaleessarraa eegalee murtee humni addaa caasaalee nageenyaatti haamakamuu jedhu mormuun jalqabame har'a guyyaa sadaffaasaati dhaabbileen mootummaas ta'e daldalli hojii dhaabaniiru lagannaan hojiis mormiinis adeemsifamaa jira kanneen hiriiranis dhaabbileen akka banaman hin hayyamani har'ammoo ani ija kootiin argu baadhus kanneen uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii fi seera kabachiisnaa jedhan garana dhufaniiru humni addaa fi faannoon jara kana wajjin walitti dhukaasaa oole ganamallee innaa ribaa kaanu dhukaasni eegaleera sa'aatii 3 fi 4 keessa garuu xiqqoo ishee tasgabbaa'ee ture bakki lolli kun gaggeeffamaa tures gama seensa finfinneerraan naannoo humni qilleensaa qubatee jira bakka sanatti achiis hanga saalaa qanaatti dhukaasni tureera amma garuu darbee dhaga'ama. Jiraataan kun dabaluudhaan walitti dhukaasuu guyyaa har'a tureen miidhaa qaqqabe beekuudhaa baatanis kaleessa garuu dargaggoonni hidhamtoota hidhaa keessaa baasuudhaaf yaaliin tureeraa jedhan kanaanis dhukaasa poolisiin nama lafoon adeemaa ture tokko dabalatee namoonni 2 lubbuun darbuu isaanii nutti hime dabaluunis jaarsoliin biyyaa dhimmicha furuudhaaf yaalii gochaa jiru jedhan. ትናንትና የነበረው ነገር ምን መሰለሽ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በዚህ በተቃውሞ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች kaleessa ammoo wanti raawwate buufata poolisii keessa mormii kanaan wal qabatee kanneen hidhaman turan isaan kana hidhaa baasnaa jechuun gara buufata poolisii galan gaafa kana innaa gareen kun waajjira poolisii cabsanii seenan poolisoonni ammoo dhukaasa banan kanaanis lubbuun namaa darbuu odeeffadheera buufata poolisii bakka biraa jirurraa ammoo hidhamtoota akka hiiksisan dhagayeera. የተወሰኑ የሃይማኖት አባቶች abbootiin amantaaf jaarsoliin biyyaa dhimma kana irratti qaamolee mootummaa wajjin mari'achuun araaraan furuuf yaalii gochaa jiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraarraa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaarraa buqqaa'uudhaan magaalaa Dabra Biraan bakka dahannaa yeroo Chaayinaa kaampii jedhamutti namni argamu tokko ammoo dhukaasa har'a tureen buqqaatonni 2 ajjeefamuu fi dubartii tokkorra miidhaan qaqqabu nutti himaniiru. Ameerikaatti waldaan Amaaraa AAA jedhamuu fi mirga dhalattoota Amaaraaf falmuu ibsa baaseen dhiyeenya magaalaa Bahardaaritti kan argamtu magaalaa Marhaawit raayyaan ittisaa mormitoota irratti dhukaasa baneen yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 2 darbuu ibseera. BBC'n himannaa dhiyaatan kanneen irratti naannicharraas ta'ee qondaaltota mootummaa federaalaarraas deebii argachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Waraanni Tigraayitti eegalamuu hordofee dhalattoonni Tigraay 2,000 ol waggoota 2 darban hidhamanii turan gadhiifamuun BBC'tti himame. Namoonni hidhaarra turan harki caalaan isaanii miseensota raayyaa ittisa biyyaati. Dhalattoonni Tigraay kunneen waraanni eegalamuu hordofee naannoo kibbaa naannawaa Arbaa Minch dhiyaa Abbayyaatti hidhamanii turan. Waggoota 2 mana hidhaatti uguramanii turan namoonni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko namoota hidhaarraa hiikaman keessatti namoonni umuriin jaaranii fi dhibee garaagaraan dararaman jiru jedhe. كلمة تكلم إحنا يا قاعد مثلاً كنا زنا وردنا كعواش كفلا بكتلات مثلاً magaalaa finfinneerraa dhufne awaashii fi iddoowwan biraarraa kanneen dhufanis turaniiru Arbaa Mincitti namoota 3,000 ol waliin hidhaa keessa turre harki caalaan keenya warreen sooromaan gaggeeffamnedha warreen dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabanis nu wajjiniin gadhiifamaniiru. Hidhamtoota amma gadhiifaman keessaa tokko sababni hidhamaniif akka ittiin himamnee fi eenyummaa isaaniif qofa fo'amanii hidhamuudha dubbatan. Qondaaltonni waraanaa olaanoon akka hidhaarraa hiikaman erga himaniin booda bakka hojjetaa turanitti akka gabaasan itti himamuu namni hidhaarraa gadhiifaman kun BBC'tti himaniiru. Finfinneetti kanneen qabamne ji'a tokkoof boqonnaa erga fudhannee booda bakka hojii keenyaatti deemuun akka beeksifnuu fi ramaddii keenya barree hojii keenya akka itti fufnu nutti himameera. Hidhaarraa hiikamuun dura qondaala waraanaa olaanoo waliin walgahii ta'anii akka turan namni hidhaa ture tokko himeera. Wantoota walgahicha irratti kaafamanis himaniiru. Eenyummaa keenyaaf hidhamne miidhamneerra jenneeni. Walgahii kanarratti akkuma waliigalaatti haala hamaa biyyattii keessa tureen sochii biyyattii balaarra hambisuu ture keessatti dirqamnee mana hidhaa isin galchine nuun jedhan. Mootummaanis nageenya keessaniif jecha kana raawwate. Haala yeroo sanatti tureen yaaddoo nageenyaas waan taataniif to'atamtan nuun jedhan. Amma nageenyi waan bu'eef kan hojiitti fufuu barbaadu akka itti fufu kan hin barbaanne ammoo akka hojiirraa gaggeeffamu filannoo nuuf dhiyeessan.
Hidhaarra wayitaa turan haala sirriin taaneen qabamaa akka turanii fi namoonni hedduun hidhamuu fi kanneen ajjeefaman illee akka turan BBC'tti himaniiru. Amma mooduun gaggabaabsee isinitti himama. Hojjettoonni isaa lama naannoo Amaaraatti guyyaa dilbataa ajjeefamuu dhaabbati gargaarsa kaatolikii ibsa gaddaa baaseen beeksise. Dhaabbatni Catholic Relief Service akka himetti hoogganaa nageenyaa fi konkolaachisaa isaatu hojiirra yeroo Finfinneetti deebi'an itti dhukaafamee ajjeefaman. Ajjeechaan kun mootummaan humna addaa deebisee gurmeessuuf sochii eegaluu isaatii fi kanaan wal qabatee muddamaa fi mormii naannoo Amaaraatti adeemaa osoo jiru dhagahame. Mindaa ji'a darbee ammallee hojjettoota isaaf kan hin kaffalle mootummaan Keeniyaa mindaa kaffaluudhaaf liqiin fudhadhoo jedhe. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto biyyattiin mindaa hojjettoota mootummaa kaffaluudhaaf liqiin fudhattoo jedhan Keeniyaatti waldaaleen hojjettootaa mindaa bitootessaa hin kaffalamiin wal qabate hojii dhaabuudhaaf doorsisaniiru. Addaa saba Oromootti aleellaa hidhattoonni qaqqabsiisaniin namoonni nagaa ajjeefamuu fi manneen gubachuu loon saamamuu jiraattonni BBC'tti himan. Godinicha aanaa Jiillee Dhummuugaatti aleellaa kan qaqqabsiise hidhattoota faannoo fi humna addaa naannoo Amaaraa ta'uu himatu. Hidhattoonni humna addaa naannichaa waldiddaa qaamolee mootummaa jiraataa sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko kaleessa ganamaa kaasee akkatti aleellaan kun qaqqabe BBC'tti himeera. Godina lammii saba Oromoo ta'etu naannoo Sanbatee kan jedhamtu Allanaa kan jedhamtu irratti walitti bu'iinsi kun uumame. Deengadda sa'aatii booda jalqabe guyyaa kaleessaa sitti oole. Dingata gibeetti seenuun ummatichi gara Affaar Killibiitti baqatee jira. Eenyutu bakka sanatti walitti bu'ee miidhaan qaqqabee agamii? Jarichichi warfaannoon kun dhufanitti seenanii toksii jalqabanii toksii gibee jalqabanuu uummannitti bahe ummatichaa wal gaxxamanii ummatichinis immoo hamma miidhaan bakka ummatichumarra gahee dingatatti seenanii dhahanidha yeroo madaana. Namoonni 200 jettu kun namoota miidhaman immoo namoota du'an mee sana ibsi? Nama du'ani amma kana naasitti maayiroo nama du'eera. Isaan kan miidhaman immoo hamma nan jedhamu isaan mana yaalaa kan jiranu. Manuma yaalaatu akkatti dhaquuyyuu hin qabu karaan cufaa jira. Makiinaan hin jiru. Baay'ee ulfaataadha. Qabeenyicha irratti immoo kan ga'e qabeenya namaa silaa beektaa yeroo kana mana guu keessatti manni nu hin gubataa addunyaan oofamaa jira. Addunyaan oofameera. Innaa haala kanaa irratti kan ka'e. Ka'umsi walitti bu'insaa maal ture yeroo sanatti sa'aatii sanatti maaltu ture mee? Horii isaanii jalaa oofachuu jalqabaniiti. Kumatti alsheenan horii jalaa oofanii baay'ee addunyaa jalaa oofanii bubare. Baay'ee jalaa oofatanii horii sana irratti horii maaliif ooftanii kan jedhuun walitti bu'insi kun uumame. Haala kanaatiin sana asigaa bakka baay'ee guyyaa kaleessaa sa'aatii 24 gaa ittuma oolee har'a galuu yaa'u makalaaqaan jedhu seenedha. Bar magaalaa Sanbatee galuudhaa ka'aniitu makalaaqaan itti seene. Maaliif aleellaa kana hidhattoonni kun qaqqabsiisan jettee yaadda? Sababni isaan kana godhan immoo inni kaan gara makalaaqaa seenaa, inni kaan gara federaalaatti makadhaa, poolisiitti makadhaa, inni kaan immoo nageenya yoo barbaadde immoo gara uummataatti makadhaa kan jedhu ture. Dhimma hin gara kana barbaadnu akkuma jirutti qoodamnee jiraannaa jedhe wanti kun immoo turee rakaata kana addarajjaan uummatatti kana hacuucaan guddaan irra gahee jiru. Bar kun amma Finfinnee dhaquu hin dandeenyu gara dhiisi baay'ee ulfaataadha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana qaqqabee haalli jiru maali? Maaltu jijjiiramni jira? Jijjiiramni jira amma wal jalaa baasanii amma xinnoo qabbana qaba amma sa'aatii ammaatti filaatunaa bilbilta irraa jalqabeeti. Jiraataan dubbisne biraa aleellaa kana hordofuudhaan Sanbateerraa gara Kamiseetti baqachuu eeruudhaan sababii walitti bu'iinsa kanaan jiraattonni naannoo Affaaritti baqatan illee jiraachuu himeera. Ani kan jiraadhu godina addaa saba Oromoo muka magaalaa Sanbateetti. Walitti bu'iinsatu ture jedhanii aanaa Jiillee Dhummuugaa naannoo magaalaa Sanbateetti eenyutu walitti bu'ee? Walitti bu'iinsi uumamee ture naannoo aanaa Jiillee Dhummuugaa gandoota Allaalaa, Awulaal, Biyyee fi Arbaayyuutti Finxaaliyyeen Amaaraa, Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa uummata nagaa jiraattota aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti waraana bananii turanii namoota haga 9 ajjeesanii jiranii qabeenya namoota dhuunfaas gubanii jiranii manoota hojiilee kan ta'an gubanii jiranii. Namoonni madaa'anii jiru? Namoonni 12 haga 12 madaa'anii jiranii. Qabeenya irraa miidhaan qaqqabee jira? Mana gubanii jiranii gandoota biyyee Arbaayyuu kanattis manni gubatee jira. Agamtaa? Mana hedduudha kan gubate lakkoofsicha beekuu danda'u.
garuu ragaan akka manni gubatan ragaa qabataan akka manni gubate. Ka'umsi walitti bu'insa kanaa maal ture? Maaliif haleellaan kun raawwatame jettee yaadda? Naannoon Amaaraa kun walitti bu'insa mootummaa federaalaa wajjin qabu haaloo bahachuuf uummata nagaa uummata Oromoo Walloo jiraattota aanaa Bulee Dimoogaraatti Finxaaleeyyiin Amaaraa yookiin Faannaa fi Liyyuu Haayiliin gara federaalaa fi makalaakiyaatti makamni jedhanii gara bosonaa seenan kanatu walitti ija'amanii uummata irratti lola bananii yaadni isaanii fi kaayyoon isaanii uummata Oromoo Walloo cabsuu fi mootummaa namni jiru mootummaa Oromoodha jedhanitti yaadan. Makalaakiyaan isaanii jiru kun makalaakiyaa sonakshonedha kan jiru miidhaa qaqqabsiisuudhaan uummata irra darbee makalaakiyaa miidhuudhaa fi makalaakiyaa loluu barbaadanii yeroo uummata irratti lola banan malee kaayyoon isaanii raayyaa ittisa biyyaa loluudha. Ammaaf dhaabbatee jira jedhuun raayyaan ittisa biyyaa isheen addaan baasee jira addaan bittinneessee jira kaleessa sa'aatii 12 kaasee subii sa'a 12 kaasee gandoota sadii irratti waraana bananii jiru. Faannaa fi Liyyuu Haayiliin walitti tumsuudhaan wal ta'uudhaan waraana bananii jiru. Namoonni du'an kunneen namoota akkamiiti? Dargaggoota namoota gurguddoo kan ta'an manguddoo fi ijoollee xixiqqoollee nafne namoota nagaa qabantu du'an. Meeshaa akkamii hidhatu? Haalli naannoo sana ture maal yaadattamee mee natti? Masarratti waraana kan banan meeshaalee kilaash AK-47 irraa kaasee haga diskaatti meeshaa gurguddaadhaan. Haleellaa kanaan walqabatee daangaa godina addaa saba Oromoo Kamisee fi godina ollaa naannoo Axaayee jedhamutti qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbuu Ameerikaatti waldaan hawaasa Amaaraa eeruudhaan haleellaa qaqqabee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa dhiyaate kanarratti waan jedhe hin qabu. Haleellaawwan qaqqabee jedhaman kana ilaalchisuudhaan qaamoleen nageenyaa mootummaa fi qondaaltota godina addaa saba Oromoo irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Dhimma humna addaa naannolee gurmeessuu mormuudhaan naannolee Amaaraa iddoowwan adda addaattis mormiin itti fufee jira. Kana hordofees magaalota Dabra Birhaan, Gondarii fi Daseetti daangaan sa'aatii sochii kaa'amee jira. Humnoonni nageenyaan alattis meeshaa waraanaa qabatanii socho'uu dabalatee dhorkaawwan gara biraa kaa'amuusaa ibsi koomaandi poostii magaalotaa beeksisee jira. Magaalonni kunneen sochiiwwan tokko tokko irratti yeroo ba'aa fi galmaa irrattis dhorka kan ka'an yoo ta'u, Dabra Biraanee fi Dasee keessatti manni dhugaatii halkanii sa'aatii 2 booda tajaajila akka hin kennes dhorkamee jira. Gondarittis manneen dhugaatii halkan sa'aatii 3 booda tajaajila kennuu akka hin dandeenyes kaa'amee jira. Tolee, asumaan gara odeeffannoo ispoortiitti ceenaa Zalaalam Taaddasaa na cinatti argama. Har'a Chaampiyoons Liigii Awurooppaatu gaggeeffama. Tapha Baayer Muunikii fi Maanchister Siitiin taphatan baay'ee eegama. Tapha kanarraa maaltu eegama? Tolee, galatoomii hirphaa akkuma kaastee kilaboota gurguddoo addunyaa keenyaa lama kan walitti fiduudha dorgommii Chaampiyoons Liigii har'aa kuni Baayer Muunikii fi Maanchister Siitii. Wantoota adda ta'an keessaatii haa kaasnu. Kanaan dura Baayer Muunikii leenjisaa kan turan Peep Gaardiolaan yeroo jalqabaatiif kilaba isaanii kana waliin deebi'anii wal dorgomu jechuudha. Bara 2013 haga bara 2016tti Baayer Muunik leenjisaa turanii waancaa Bundesliigaa 3 Muunik waliin injifachuu danda'aniiru. Garuu Muunik waliin waancaa Chaampiyoons Liigii injifachuu hin dandeenye. Ergasii gara Maanchister Siitii erga dhufanii waancaa Pirimeer Liigii injifatanii jiru. Karaa kana milkaa'aniiru. Garuu Maanchister Siitiin haga ammaatti seenaa keessatti waancaa Chaampiyoons Liigii injifatee waan hin beekneef xiyyeeffannoo guddaan Peep Gaardioolaa yeroo hundumaayyuu waancaa Chaampiyoons Liigii kanadha. Kanaan dura leenjistoota lamaan gidduutti morkiin guddaan argamee jira. Yeroo ammaa kana Baayer Muunikii kan leenjisan Toomaas Tuheel yeroo PSG turanis tahee yeroo Cheelsii leenjisaa turanitti Gaardiyoolaatiif morkataa cimaa ta'uun isaanii ni beekama. Falmi cimaa kilaboota lamaan gidduutti kan arginu ta'a jechuudha. Taphni biraa yoo jiraate itti nu dabali. Gama biraatiin Inter Miilaanii fi Benefikaa gidduutti dorgommiin gaggeeffamu sarara haalaan kan eegamu ta'a. Bifa hin baramneen waggoota 20 asitti kilaboonni Xaaliyaanii 3 gara 8tti darbanii jiru Chaampiyoons Liigiidhaan. Inter Miilaan, AC Miilaanii fi Naapooliin jechuudha. Kanaaf taphni Benefikaa kilaba biyya Poorchugaalii fi Inter Miilaan gidduutti gaggeeffamus haalaan kan eegamu ni ta'a jechuudha. Xumura irratti waa'ee waancaa addunyaa dubartoota haa kaasnu. Waancaan addunyaa dubartoota